Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti hojii turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadhaa kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqabaa. Muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad dabalatee qondaaltota waraana mootummaa Itoophiyaatii fi Eertiraa 12 irratti yakki waraanatii fi yakki sarbamiinsa mirga namoomaa banamee jira dabalata isaa isiniin geenna. Oduun inni itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatiin waraanni bilisummaa Oromiyaa bakkoota garagaratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo argatu beeksisee jira. Giddugala Oromiyaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen ajajaa waraanaa sadarkaa koloneelaa sadarkaa ajajaa dhibbaatii fi kan biroollee akkasumas tika mootummaa irratti haleellaa raawwateen addunyaa kanarraa hedduu isaanii godaansisee jira. Akkasumas lixa Oromiyaa qeellam Wallaggaa aanaa Sayyootti haleellaa raawwateen injifannoo argatu beeksisee jira. Kibba Oromiyaa Boorana Bahaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu beeksisee jira. Dabalata oduu kanallee isin biraan geenya. Oduu biyya alaatiin waraanni Suudaan masaraa mootummaa yookaan pirezidaantii kan Kaartuum jiru waggaa lamaan booda deebisee qabatee jira. Dabalata oduu kanallee qabna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun itti aanu Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad dabalatee qondaaltota mootummaatii fi waraana Itoophiyaatii fi Eertiraa namoota 12 irratti yakki waraanatii fi yakki sarbamiinsa mirga namoomaa irratti banamee jira. Namoonni waraana Tigraay irraa lubbuun hafan Jarmanitti qondaaltota Itoophiyaatii fi Eertiraa irratti himannaa yakka waraanatii fi yakka sarbamiinsa mirga namoomaa bananii jiru. Namoonni waraana Tigraay keessatti gaggeeffamaa tureen miidhamanii lubbuun hafan 8 abbaa alangaa mootummaa federaalaa Jarman waliin himannaa yakka waraanaa bananii jiru. Himanni kun dhaabbata tarkaanfii seera addunyaa fi Dr. Anna Oomisheen akkasumas deeggarsa dhaabbata Deve Voice akkasumas Filimtan LLP fi giddugala heera mootummaa fi mirgoota namoomaa Awurooppaatiin qophaa'e. Kunis qajeelfama aangoo waliigala Jarman yakkoota idila addunyaa biyya alaa keessatti raawwataman akka himatan hayyamuun kan dhiyaatedha. Oduu oolmaa Oromiyaatiin waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen ajajoota waraanaa mootummaatii fi akkasumas humnoota tika mootummaa addunyaa kanarraa godaansisuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa Oromiyaa bakkoota garagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufee jira. Haaluma kanaan aanaa Abuuna Gindabaretitti haleellaa humnoota waraanaa mootummaa irratti raawwateen ajajoota waraanaa koloneela dabalatee akkasumas sadarkaa ajajaa dhibbaatii fi kan biroollee addunyaa kanarraa godaansisuu beeksisee jira. Haleellaa loltoota mootummaa kanarratti raawwateen ajajaa waraanaa koloneel Birhaanuu Asaffaa kan jedhamu eegdota isaa wajjin addunyaa kanarraa godaansisee jira. Akkasumas ajajoota waraanaa kan biroo hedduu waliin haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo irratti raawwateen addunyaa kanarraa godaananii jiru. Humnoonni waraana mootummaa kun bitootessa 2025 guyyaa tokko dura jechuudha lola gaggeeffame irratti kan haleelaman yoo ta'u koloneel Birhaanuu Asaffaa kan jedhamu kun ajajaa humna waraanaa aanota sadiiti jedhamee jira. Humni waraanaa inni hoogganu kan aanaa Abuuna Gindabarat akkasumas kan aanaa Kaachisii fi kan aanaa Cophiiti jedhamee jira. Koloneelichi kun humna waraana mootummaa nama 62 qabatee qalaaxee irraa kan ba'e yoo ta'u namoota 62 keessaa kan fayyaadhaan bahan namoota 5 qofa jedhamanii jiru. Namoonni 18 madoodhaan adabamanii kan kanarraa hafan namoonni 39 gara hin galletti godaansifamanii jiru jedhamee jira. Humnoonni kun haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo irratti raawwateen miidhaan guddaan kan irratti dhaqqabe yoo ta'u mootummaadhaaf kasaaraa guddaadha jedhamee jira. Kasaaraa humna namaatii fi akkasumas meeshaaleen irraa hiikkatames hedduu akka ta'es himamee jira. Kunis kasaaraa dabalataati. Lola kanarratti itti gaafatamaa waajjira imaaxaa
obbo Baay'isaa Guutamaa namni jedhamuu fi ajajaa 100 dabalatee ajajoonni sadarkaa gadii hedduun haleellaa irratti raawwatameen warroota gara as hin deebinetti godaanan keessaa kan lakkaa'aman ta'uun ifoomee jira. Walumaa galatti haleellaa lixa shaggaritti loltoota mootummaa irratti raawwateen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo sadarkaa ol aanaa yookaan immoo dorgommii hin qabne akka argate beeksisee jira. Akkasumas haleellaan Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwatamaa jiru cimee kan itti fufee fi haaluma kana lixa Oromiyaattis haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwataa jiruun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Woboon zoonii lixa Oromiyaa aanaa Sayyotti loltoota mootummaa haleelee miidhaa irraan dhaqqabsiisee jira. Guyyaa lama dura haleellaa Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo bulchiinsa magaalaa Dullitti loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Miidhaa qaamaa fi kan lubbuu. Haleellaa mooraa waraana mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa 10 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 15 madoodhaan adabee jira. Moorichas guutumaan guututti hojiin ala akka taasise odeeffannoo achirraa nu ga'e ibsee jira. Akkasumas humna dabalataa ganda eeshoo irraa ergamtee tumsaaf fiigaa turte irratti bakka addaa kollii jedhamutti haxxeetti hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen 10 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee 5 immoo madoodhaan adabee meeshaa waraanaa hedduu irraa hiikkatee jira. AKM 5 fi kan biroo hedduu irraa hiikkatu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Akkasumas woboon zoonii kibbaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen itti milkaa'uu beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii madda albuudaa Boorana Bahaa aanaa Liiban ganda Algee Qarsaa Araddaa Dhaddacha Goolatti waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo irratti argatuu beeksisee jira. Waraana mootummaa maqaa sakattaa oboo jedhuun bobbaatee uummata irratti dararaa garaagaraa raawwataa turte irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabee meeshaa waraanaas irraa hiikkatu odeeffannoo achirraa nu ga'e ibsee jira. Oduun itti aanu waraanni Suudaan masaraa pirezidaantii kan Kaartuum deebisee qabatee jira. Akkasumas kaampiin baqattoonni Tigraay keessa turan haleellaa irratti raawwatameen ibiddaan barbadaa'uun dhagahamee jira. Miidiyaaleen Suudaanii fi kan addunyaa garaagaraa akka gabaasaa jiranitti waraanni Suudaan har'a jimaata bitootessa 21/2025 masaraa mootummaa biyyattii humnoota RSF harka turan deebisanii to'atanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee Reuters akka gabaasetti darbee dhukaasni kutaalee magaalaa Kaartuum tokko keessatti akka dhagahamaa jiru kanneen ijaan argan himan jedhee jira. Ministeerri odeeffannoo Suudaan Khalid Al-Haysar loltoonni Suudaan masaraa mootummaa to'achuu fuula X isaanii gubbatti maxxansanii jiru. Lola gaggeeffamaa tureen humnoonni keenya loltoota diinaa meeshaalee isaanii guututti barbadeessanii jiru. Meeshaa fi hidhannoo guddaas to'atanii jiru jedhuun dubbi himaan waraana Suudaan Nabil Abdallah televezyiinii mootummaa irratti ibsa kennee jira. Masaraan mootummaa Suudaan kan Kaartuum keessa jiru waggoota lamaan darbaniif humnoota loltoota dafee dhaqqabaa Suudaan yookaan RSF jala kan turedha yookaan isaaniin to'atamee kan turedha. AFP'n akka gabaasetti lola guyyoota lamaan kana gaggeeffameen waraanni Suudaan konkolaattota waraanaa garee Rapid Support Force walumaa galatti 30 ta'an magaalaa keessaa gara kibba bahaa turan barbadeessuu ibsee jira. Waraanni Suudaan eebla 2023 kan eegalame yoo ta'u lolli kun waraana Suudaan garee lamatti wal qooduun tokko hoogganaa waraanaa biyyattii Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanin kaan immoo Jeneraal Hamdaan Dagaaloo yookaan Hameetii kan jedhamuun kan hoogganamu wal waraanaa turan. Dhaabbanni fayyaa addunyaa waraana kanaan hanga har'aatti yoo xiqqaate namni 20,000 lubbuu akka dhabe kan ifoomse yoo ta'u gareeleen biroo immoo namoonni 100,000 fi 50,000tti siqan dhumuu akkan oolle tilmaamanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee Suudaan keessatti kaampii baqattoonni Tigraay keessa jiran irratti ibiddi ka'ee lubbuun namaa darbuun dhagahamee jira. Kaampii Umaraa Kuubaa jedhamuun beekamu kan baqattoonni Tigraay itti baqatan keessatti balaa ibiddaa kaleessa bitootessa 2025 mudateen lubbuun daa'ima ganna 61 darbuun dhagahamee jira. Akkasumas namoota birootii fi qabeenya irrattis miidhaan guddaan dhaqqabuun ibsamee jira.
daa'imni ganna lamaa tokko kaampii sana keessatti ture akka malee miidhamee yaalii dabalataaf gara giddugala fayyaa naannoo kaampichaa argamutti geeffamuun himamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaa hawwii kenna nagatti nu turaa.